sargii guddaa jechuudha. Sargii kan ajaa'iba ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtiif akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtiif bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan haa baay'atu jedhee arra baay'ee aaree jira. Maal aaree kan jedhu san haga xumuraa na wajji turaa na wajji daawwadhaa. Haadha manaa argadhee ture garuu haadha manaa kiyyaa sargii guddaa jechuudha. Sargii guddaa, sargii ajaa'iba hin godhu. Kana dubbannaan isiin illee na diddee gabbara illee hin gabbaru. Garuu jaalalti yoo jiraate waliin haa jiraannu jedhee gaafadhee ture. Isiin immoo እንደዛ ከሆነ በጭራሽ ምንም ነገር አይሆንም naan jedhaa jirti. Haga ammaa turree jechuudha. Maal jettan? Haga ammaa deemnee haga ammaa haga nageenne yoo wal jaalanne waliin jiraachuu hin dandeenyu. Namni wal jaalate waliin jiraachuu hin danda'u. Nikaa godhadhee haalaan jechuudha. Nikaa godhadhee nikaa kiyyan isii wajjin jiraachuu hin danda'u. Waan isiin dubbattu immoo sargii yoo hin godhin anaaf si waliin ta'uu hin dandeenyu naan jette. Sargii godhurraa shari'aadhaan nikaa godhannee waliin jiraachuu wayyu. Na diddee maaliif wanta baay'ee deemee ani immoo wanta baay'ee godhee ture, wanta baay'ee yaadee ture, wanta baay'ee adeemsisaa ture hagana ga'ee amma waliin jiraachuuf yookaan immoo haadha manaa kiyya argachuuf yoo yaadu yaada kanaan wal lolle jechuudha. Maaliif dhuftee yoo naan jettan akka waan isinirraa dhokatame hin jiru. Kanaaf isin faamilii kiyya wanta jiru akka naa dhageettaniif komentii akka naa barreessitan barbaada. Amma isin jaarsa kiyya ta'uuf waan barbaachisu hunda godhuu qabdaa naan jette. Ani immoo hin qabu wanta isin indee gabbaraa kana gaafatan wanta baay'ee na gaafatan gabbaraa waliin jaalanneef anaaf isii wajjin jiraachuu kana yaade wal jaalannaa jedhee yaade. Aniif isii wal fuunee sargii guddaa waliin goone yoo isinoo maal jettan mee komentii barreessaa. Komentii keessaniin eegaa maal jettan isiin amma wanta dubbattu wanta haasa'aa jirtu wanta dubbataa jirtu sargii malee hin taatu. Jaaladhe ani isii fedhe ati yoo na jaalattaa na feete jedhee gaafadhe awwala jechuudha. Si fedhe si jaaladhe amma waliin jiraachuu hin dandeenna. Bakka waliin jiraanna kaa koottu waliin jiraachuu jalqabnaa koottu jennaan waan biraa naaf kette jechuudha. Maal naaf kette? Sargii malee waan tokko hin taatu. Sargii yoon godhin ana na argachuu hin dandeettu naan jette. Sargii guddaa yeroo amma itti jirru irratti sargii guddaa godhuun maal jechuudha? Sargii guddaa godhurraa waan sargii itti goonu itti jijjiiramnee wanta barbaachisu adeemsisnee haalaan itti jiraachuu osoo waan tokko hin rakkatin itti jiraachuu wayyu sargii godhurraa jechuudha. Amma sargii hin goonaa yoo jennee namaan wajjin iyyuu wal loluun hin hafu. Na waamne hin dhufne maaliif akkana maaliif nama wajjillee wal lola? Maal jechuudha mee? Sargii yoon godhin ansin fuudhu. Deebii akkana yookaan immoo deebii akkana yaaduun maal jechuudha? Mee isinillee mee gorsa naa kenna. Gorsa keessan na barbaachisa. Komentii naa barreessa. Sargii yoon godhin gabbara yoon gabbarin sargii yoon godhin anaafsi waliin jiraachuu hin dandeenyu naa jette. Ani garuu wanta dubbadhu jechuudha. Ani garuu isii wajjin jiraachuun ani hojiidhaaf humna akka qabu hin beeka, hin hojjedha, jaalala itti kenna. Isiirraa jaartii lammaffaa hin fuudhu, hin barbaadu. Yoo viidiyoo kana laalte illee atillee yoo viidiyoo kana laalte wanta ani jedhu dhagaye. Jaartii lammaffaa sirraa hin fuudhu. Jaartiin tiyya si malee nama tokko hin yaadu. Akkanallee hin laalu fuuldura si malee.
yoo beekte ammallee si jaaladhaa lola guddarra jirraa akka yaada kiyyatti addaan bahuu yennaa na dhiisuu heddi natti fakkaate hagana muruu xaaree na dhiisuu heddi. Hin arsure akka kiyyatti anillee isiinillee mallaqa jaalatti jedhee yaadaa ture. Garuu sargiin yoo godhamu isiin mallaqa hin argattu waan tokko hin argattu. Sargii godhuun maalinni sargiin maal godha? Maalinni sargiin barbaachisaan isaa maalinni? Anaafisii yoo wajjin jiraanne deebii nu waamanii isaan wajjin wal dabarsu wal baru akkasii wayyu jiruudhaafillee kawayyu kana akka yaada kiyyatti jechuudha. Akka yaada kiyyatti kanaaf ani si jaaladha akka malee si jaaladha. Yaada kana ka yaadde san dhiisii please dhiisiiti ani fi nikaa godhannee seeraan waliin haa jiran. Gaafii kana si gaafadha. Yoo dandeette yaada kana kaasi. Yookaan immoo jaalallee bira yoo qabde yookaan yaada bira yoo qabaatte natti himi nan rakkisiin. Haga ammaa kophaa kee jiraadhe jaartiin qabu hin fuudhaa jedhee immoo yoo yaadu wanta kana natti dhufe. Namni hin qabne fuudhuu hin danda'u jechuudha. Hojii xiqqishullee qabaatee hin fuudhaa jedhee yoo ka'u fuudhuu hin danda'u jechuudha. Ani immoo maastawaqa kanarratti dubbadha jechuudha. Dubartoonni kan hin heerumne dubartoonni jaarsa barbaaddan mee koomeentii barreessaa akkam fuudhuu barbaaddan jaarsa keessan akkamitti argachuu barbaaddan jaarsa keessan sargiidhaan immoo sargii malee hin barbaaddan. Sargii malee yoo ta'e anillee hin filadha jechuudha asirraa. Isiin diddee sargii malee jette sargii waan tokko osoo hin godhiin nikaa godhannee wajjin jiraannaan nama jettan yoo jiraattan koomeentii naa barreessaa. Isa keessa filadha waan maal godha silaa akkanumaan dhaabbadhee naafu. Jaartiin na barbaachisti. Jaartiin tun immoo ka argadhee wanta baay'ee wajjin dabarsinee achumaan dubbii kanaan jechuudha waliigaluu hin dandeenye. Maal jettanis illee jaartii argadhe hin godhadhu. Sargii hin godhadhu. Akkana jennaan natti aartee natti mufattee hin fuudhaa jedhee waa qophaa'aa ture wanta baay'ee qopheessaa ture wanta baay'ee sirreessaa ture. Amma sargii malee jettee kunoo akkanatti na hambiste. Nan dubbistuyyuu waan tokko deebii naan deebistu. Anaaf sargii anaaf yoo naan godhin nan argattu naan jette. Sargii malee anaaf si wajjin jiraachuu hin dandeenyu naan jette. Isin hoo maal jettan koomeentii naa barreessaa. Isin illee haa dhageettu haa laaltu viidiyoo kana hin laalti. Isin jaaladhaa isin kabajaa nagaa naaf turaa.